Jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa keemistirii kutaa 12ffaati. Viidiyoo lamaan tokko ilaallee ture kana dura jechuudha. Viidiyoo sana lamaan irratti unit 1 acid-base equilibria kan jedhu irratti waa'ee Arrhenius definition concept akkasuma immoo Bronsted concept akkasuma immoo Lewis concept walitti ilaallee ture. Akkasuma illee auto-ionization yookaan immoo self-ionization kan jedhu akkasuma immoo amphibiotic species kan jedhu illee walitti ilaaluu jalqabne ture. Viidiyoo kana irratti immoo kan nuti walitti ilaallu maalidha? Ionic equilibria of weak acids and weak bases kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. So warri viidiyoo keenya isinitti tolee daawwachaa yookaan immoo ilaalaa jirtan jechuudha. Viidiyoo keenya jaalladhaa yookaan immoo like gochuudhaatiin nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniitiif sheer gochuudhaatiin barattoota Oromoo baay'ee bira akka ga'uudhaatiif sheer godhaan isiniin jedha. Inni kan biraa warri maatii chaanaalii keenya hin taane immoo subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha. Akkasuma immoo YouTube chaanaalii Q's Time kan jedhu fuula YouTube keenya irra kan jiru jenna jechuudha. Isa subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha. Jalqabnu asirratti ionic equilibria of acid weak bases and weak acids kan jedhu kana laaluutuun jalqabin jechuudha. Ionization of water irra deebinee ilaallu. Ionization of water akkuma isin beektani it is self ionization yookaan immoo auto ionization gaggeessuu ni danda'a jenna. Kana jechuun water plus water maal ta'uu danda'a jechuudha. Reaction gaggeessuu ni danda'u jechuudha. Isarra dhaabanneetu dhagaa kan nuti weak acid fi weak base tokkootii fi kan immoo weak acid moo weak base kan jedhu kan nuti gargar baasuu dandeenyu tokko jechuudha. So ionization of water gaafa jalqabnu jechuudha. Fakkeenyaatiif fi waterini liquid yoo ta'e jalqaba irratti bifa kanaatiin gaafa waliidhuma isaatiin wal nyaatu jechuudha. Maallu kenna inni it is gives us kuni gaas irratti waterin gaafa wal nyaatu it is guutummaatti miti completely toontaani kan isaa wal nyaatitti gaggeessan jechuudha. Partially kanaaf iddoo kanatti maal fayyadamna jechuudha. Double arrow fayyadamna jechuudha. Kana jechuun forward reaction ni jira. Inni kun forward inni kun immoo reverse reaction ta'a jechuudha. So waterin gaafa wal nyaatu maallu kenna jechuudha. H3O plus aqueous solution plus OH ion nu kenna jechuudha. Aqueous solution kana jechuun kun hydronium ioniidhaatii fi hydroxide ion nu kenna jechuudha. So bifa kanaatiin erga kana qabaanne booda akkuma elementoota akkuma reaction warra kaana jechuudha. Kanaatiif maal barreessuu dandeenya? Keetii isaanii barreessuu dandeenya yookaan immoo equilibrium constant isaanii barreessuu ni danda'ama jechuudha. Sababiin isaa maal kun liquididha kun immoo aqueousdha waan ta'eef. So Kc is equals to maal ta'a jechuudha. It is the concentration of the products the product of the concentration of the product divided by the concentration of the reactant jedhamti. Kanaafiyyuu it is concentration of hydronium ion times concentration of OH ion divided by concentration of the reactant. So kun iddoo kanatti akka kana ta'a jechuudha. Kunatti times iddoo kanatti lamatu jedhamti. Kanaaf iddoo kanatti maal gochuu square gochuu dandeenya jechuudha. So erga bifa kanaatiin akka kana goone booda jechuudha. It is the equilibrium constant of water dha kun. So asirratti kana tokko qaxxaamura baay'isne jechuudha. Maal ta'a Kc times concentration of water molecule square is equals to what? It is concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion ta'a jechuudha. Hydroxide ion ta'a jechuudha. So asirratti gaa kuni keesiin kuni gaafa concentration of water dhaatiin gaafa baay'atu jechuudha. It gives us what? Kw wanta jedhu nu kenna jechuudha. Another constant biraadha kun Kc fi concentration of water molecule ni gaafa walitti baay'atan jechuudha. Maal nu kennu? Kw kan jedhu nu kenna jechuudha. So Kw is equals to this concentration of hydronium ion times concentration of OH ion nu kennu jechuudha. Kuni this the equilibrium constant of water dha jechuudha. Kun immoo Kw jennaan jechuudha. Asirratti gaa the value of Kw at 25 degree Celsius irratti jechuudha. Yookaan immoo degree 25 irratti jechuudha. Kw kuni at 25 degree Celsius Kw is equals to what? It is 1 times 10 the power of negative 14 dha. Negative 14 iddoo kanatti 14. So
So kuni it is the value of KW dha. KW kuni value unsa 1 time 10 the power of negative 14 dha jechuudha. Kuni gas irratti concentration yookaan equilibrium constant ni maal irratti hundaa temperature irratti hundaa. So at 25 degree Celsius qofa irratti dha kan inni kana ta'u jechuudha. Fakkeenyaatiif at 27, at 28, at 30 or 37 irratti maal ta'a jechuudha. KW kuni value unsa maal ta'a deema jijjiirama deema jechuudha. Fakkeenyaatiif degree 37 irratti value KW kana jechuudha it's about 2.25 times 10 the power of 1 akkasidha kan inni ta'u jechuudha. Asirratti inni kan biraani KW is equal to the product of concentration of hydronium ion times the hydroxide ion dynamic. Asirratti pure water itu gargar digame yoo ta'e jechuudha. Iddoo kanatti if it is a pure water reaction inni kuni reaction inni kun jechuudha. Reaction inni kuni pure water yoo ta'e jechuudha. Iddoo kanatti KW is equal to the concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion jedhama. KW jechuun immoo iddoo kanatti it is 1 time 10 the power of negative 14 jedhama. So 1 times 10 the power of negative 14 is equal molarity qaba. Iddoo kanatti molarity square is equals to this concentration of hydronium ion times concentration of OH ion jedhama. Iddoo kanatti jechuudha. At 25 degree Celsius irratti ta'ee degree temperature isaa amma barbaade yoo ta'uti jechuudha. But if it is pure water yookaan immoo pure dha yoo ta'e water iti jechuudha. This is the concentration of hydronium ion inni kuni is equals to the concentration of OH ion faana wal qixadha. If it is a pure water and it is neutral yoo ta'e jechuudha jalqaba irratti immoo. So iddoo kanatti egaa hydronium ion kuni fi hydroxide ion kuni walitti taanaanii kuni walitti baay'atee meeqa dhufaneera 1 time 10 the power of negative 14 dhufaneera. Kanaafiyyuu kana gaafa kuni asitti walqixadha jechuun is equals to this concentration of OH ion square jechuu dandeenya miti barbaanne. Kana OH ion square root elannaa galchinu kanas square root elannaa galchinu maal arganna jechuudha 1 time 10 the power of negative 7 molarity arganna jechuudha. So the concentrations of hydronium ion and hydroxide ion it is 1 time 10 the power of negative 7 molarity ta'a jechuudha for pure water. Asirratti egaa if you add an acid or base to a water bishaanitti acidii yookaan immoo beezii yoo idaane jechuudha the concentration of hydronium ion and the concentration of hydroxide ion will no longer be what equal. Amma asirratti kuni neutrally gaafa ta'e yookaan immoo gaafa pure water ta'e wal qixadhaanneerra. Gaafa pure water ta'e for pure water iddoo kanatti for pure water the concentrations of hydronium ion and hydroxide ion mala equally dhaanneerra. Yeroo ammas irratti acidii yookaan immoo beezii yoo itti dabalame jechuudha concentration kan lamaanii maal miti jechuudha wal qixa miti jechuudha. But the equilibrium constant equation KW garuu is equals to the concentration of hydronium ion times the concentration of hydroxide ion will still hold asirratti garuu equation inni kun maadha it is the same dha jechuudha. Acidiin itti dabalamu beeziin itti dabalamuuti KW gaafa barbaadnu is equals to the concentration of hydronium ion times the concentration of hydroxide ion goone arganna jechuudha. Akkasuma immoo gaa walitti baay'atanii ka'anii meeqa kennuu qabu this 1 time 10 the power of negative 14 ta'uu qaba jechuudha at 25 degree Celsius irratti jechuudha. Asirratti maal jedha in any aqueous solution at 25 degree Celsius no matter what it contains wanta barbaade haa qabaatuti waa'een san galchu the product of hydronium ion concentration times the concentration of hydroxide ion must equal what 1 time 10 the power of negative 14 ta'a jechuudha. Asirratti wanti nu hubachuu qabdan jechuudha. Acidiin itti dabalamuuti acidiin itti dabalamuu habaatu yookaan immoo beeziin itti dabalamu whatever haa ta'uti. Producting concentration of hydronium ion dhaatii fi hydroxide ion walitti baay'atee meeqa ta'uu qaba 1 time 10 the power of negative 14 ta'uu irra jiraata jechuudha. Inni kan biraan yoo pure water ta'e akkasuma immoo yoo neutral ta'e jechuudha wantichi the concentrations of hydronium ion dhaatii fi concentration of hydroxide ion maadha is equal and it is equal to 1 time 10 the power of negative 7 molarity ta'a jechuudha. Molarity kuni it is the unit of concentration dha jechuudha salphaadhumatti. So iddoo kanatti gaa maal jedha the equilibrium nature of autoionization allows us to define acidic
and the basic solution in terms of relative magnitudes of what? Concentration of hydronium ion and OH ion. Iddoo kanatti kuni bifa kanaatiin gaafa ta'u is concentration jechuudha. Mallattoo isheen kuni concentration jechuudha gaafa dubbisu. Kana dura beektu jechuun cal jedhe. So asirratti gaa magnitude yookaan immoo isaan kana lakkoofsa isaan irratti hundoofne yookaan immoo baay'ina isaan irratti hundoofne jechuudha. Wanti tokko asiididha yookaan immoo beeziidha jechuun ni dandeenya jechuudha. Kana dura maal jennee ture? Araanis konseptii keessa jechuudha. Hydronium ion gaafa baay'achaa deemu yookaan immoo if the concentration of hydronium ion is increased, yoo increase ta'aa deeme maal ta'aa deema jechuudha. Wantichi acidic solution ta'aa jira jechuudha. Acidic solution ta'aa jira jechuudha. So if the concentration of hydronium ion is greater than the concentration of hydroxide ion Afaan yoo irra caala ta'e jechuudha. Inni kun concentration isa kana kan isa kanaan caala yoo ta'e it is acidic solution ta'a jechuudha. Asirratti gaa neutral solution asirratti gaa concentration isaa irratti hundoofne bakka sadiitti qooduu dandeenya. Tokko maala neutral solution, acidic solution and basic solution jennee jechuudha. So neutral solution dha kan jennu neutral solution dha yookaan immoo solutionii yookaan immoo bulbula himbaabsawaadha kan jennu jechuudha. Neutral jechuun himbaabsawaadha miti. Himbaabsawaadha kan jennu if the concentration of hydronium ion is equals to the concentration of hydroxide ion yoo ta'edha. Where concentration of hydronium ion is equals to concentration of hydroxide ion. Yoo kuni akkas ta'e then the solution is what? Neutral solution jennani jechuudha. Inni kan biraan acidic solution kan jennu immoo jechuudha. Yoo concentration hydronium ion isa kana jechuudha. Concentration hydroxide ion isa kana caale then it is acidic solution. So concentration of hydronium ion is greater than concentration of hydroxide ion yoo ta'e immoo then an acidic solution jennaan jechuudha. Isaatiin immoo inni kan biraan basic solution dha kan jennu immoo jechuudha. Where the concentration of hydroxide ion kuni is greater than the concentration of what? Hydronium ion gaafa ta'udha jechuudha immoo. Hydroxide ion is greater than concentration of hydronium ion gaafa ta'u immoo this basic solution ta'a jechuudha. Basic solution ta'a jechuudha. Kana jechuun egaa asirratti in neutral case the concentration of hydroxide ion and the the hydronium ion is what in there? 1 time 10 the power of negative 7 molarity in there. So asirratti gaa kuni neutral case yoo ta'edha. If the concentration of hydronium ion is greater than 1 time 10 the power of negative 7 yoo ta'e kana ol yoo ta'e jechuudha, then the solution is acidic solution jennaan jechuudha. And if the concentration of hydroxide ion is greater than the concentration of hydroxide ion is greater than 1 time 10 the power of negative 7 immoo yoo ta'e then this is the basic solution jennaan jechuudha. Basic solution jennaa jechuudha. Iddoo kanatti example dhaatiin ilaallu. Form a group and discuss the following here. Iddoo kanatti write a report on the discussion and present to the class. Many substances undergo autoionization. Yoo elementonni yookaan substanceonni hedduun autoionization gaggeessuu ni danda'u. In analogous to what? Water. Akkuma bishaanitti jechuudha. For example, the autoionization of liquid ammonia is ammonia fi ammonia iddoo kan 2 times ammonia gaafa jedhu ammonia plus ammonia jechuu barbaade jechuudha. So gives us ammonium iodide fi kana nu kenna jechuudha iddoo kanatti. Write the Kc expression for autoionization of ammonia jedha. Ammonia kanaatii fi maal barreessedha? Kc barreessedha. Kc jechuun jechuudha equilibrium constant jechuudha. Ammonia that is analogous to Kw for expression for water. Akkasuma immoo Kw illee akkanatti barreessinu barbaadeera jechuudha. Inni immoo kan inni waliif fakkaatu kan water faana analogous kan ta'e jechuudha. Analogous jechuun water keessatti Kw maal ture? It is the product of the concentration of hydronium ion times the concentration of hydroxide ion ture. Asirratti immoo gaafa kan ammonia ta'u immoo akkamitti akka barreessinu jechuudha salphaadhumatti. So asirratti Kc gaafa barreessinu Kc is equals to it is the product of the concentration of the product is asitti concentration of ammonium ion times concentration of NH2 minus divided by maali ta'a jechuudha concentration of ammonia the whole square ta'a. This is Kc value dha jechuudha kun. Edda kun Kc value ta'eeti Kw jechuun immoo maal jechuudha? This Kc times kana damtire iddoo kanatti kuni gaafa
concentration of ammonia square dhaatiin gaafa baay'isnu maal ta'a KW ta'a jechuudha. So KW is equals to maal ta'a jechuudha concentration of ammonium ion times concentration of NH2 minus ta'a jechuudha. This is KW for what? In case of ammonia ta'a jechuudha kun. Inni kan biraani B irra kan jiru kun A dha. The strongest acid and the strongest bases that can exist in the liquid ammonia jedha. Asirratti isaan kan lamaan keessatti jechuudha. Kamtu strongest acid dha, kamtu immoo strongest base dha. Kanaaf iyyuu asirratti NH4 plus kan jedhu kuni it is a proton donor dha miti. Asirratti kun protonii tokko argachuu danda'a, donate gochuu danda'a. So it is strongest acid dha jechuudha. Strongest acid. Strongest acid. Inni kun. Inni kan biraa immoo asirratti kun immoo maal gochuu danda'a? It is a Bronsted Lowry concept it is accept a proton gochuu danda'a jechuudha. Proton acceptor ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kuni NH2 minus kan nuti jennu kun immoo strongest base dha jechuudha. Inni kun immoo strongest base dha jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru maal nuun jedhe for a water a solution with hydroxide ion concentration inside is less than concentration of hydronium ion yote then it is acidic solution idhanneerra kan duras ilaalleerra kana what are the analogous relationship in liquid of ammonia keessatti immoo relationii kana kan agarsiisu isa kamidha so kana akkamitti barreessina jechuudha NH2 minus concentration is what less than concentration of ammonium ion idha jechuudha kanuma qofa barreessina sababiin isaa maal fida inni kun maal dha base dha inni kun immoo maal acid dha kanaaf concentration in base concentration acid dha gadi yoo ta'e then it is acidic solution ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan exercise 1.5 keessa kan jiru calculate the concentration of hydrogen ion and or hydroxide ion as required. Akkuma barbaadametti kan concentration of hydrogen ion barbaadna yookaan immoo concentration of hydroxide ion barbaadna jechuudha. For each of the following solutions at 25 degrees Celsius. Amma at 25 degrees Celsius hidha taanaan KW keenya meeqa jechuudha. It is 1 time 10 the power of negative 14 hidha jechuudha. Kuni 25 degrees Celsius miti taanaan KW keenya maal hidha? It is another hidha neera. Akkuma equilibrium constant warra kaanii jechuudha. Maaliif equilibrium constant temperature irratti ni hundaa'a waan ta'eef jechuudha. And state whether the solution is neutral, acidic or basic akka ta'e agarsiisee jedha jechuudha. So asirratti A kanarratti maaltu nu kennameera? Concentration of hydrogen ion nu kennameera. Concentration of hydrogen ion 1 time 10 the power of negative 7 molarity dhaan nu kennameera. Asirratti gaa concentration of hydrogen ion nu kenname kan eenyu barbaadna jechuudha nuti concentration of hydroxide ion barbaadna jechuudha. Concentration of hydroxide ion. Asirratti gaa nuti maal beekna KW jechuun is equal to the concentration of hydrogen ion times concentration of OH ion dha jechuudha. Iddoo kanatti kuni maaliif hydrogen ion ta'a? Sila hydronium ion jechaa ture yoo jettani hydrogen ion ta'e hydronium ion tokkumadha lamaan isaanii jechuudha. It is the same. Sana booda gaa iddoo kanatti hydrogen ion inni kun nu kennamedha that is 1 time 10 the power of negative 7. KW qabna 1 time 10 the power of negative 40. Sana booda gaa concentration of hydroxide ion jechuun qixxeetaa maal ta'a jechuudha. KW divided by concentration of hydrogen ion ta'a jechuudha. So is equal to KW jechuun maal jechuudha. 1 time 10 the power of negative 14 divided by iddoo kanatti immoo hydrogen concentration of hydrogen ion immoo meeqadha? 1 time 10 the power of negative 7 ta'a jechuudha. Is equal to kun asirratti molarity square qaba isiniin jedha. So iddoo kanatti kuni molarity square dha. Kun immoo maadha? Molarity dha. Molarity tokkotiin hin dhabadu. Kun maal ta'a jechuudha? 1 time 10 the power of negative 7 molarity ta'a jechuudha. Sana booda gaa malaalaa asirratti concentration of hydroxide ion daatiif concentration of hydrogen ion maal ta'eera? Wal qixxaateera. So it is neutral solution ta'a jechuudha. Kuni maadha? Neutral solution dha jechuudha. Neutral solution dha jechuudha. Inni kan biraanii B irra kan jirullee akkuma kanaatti maal gootu jechuudha? Ni barbaaddu jechuudha. Asirratti concentration of hydroxide ion nu kennameera. Kan nuti barbaadnu maal jechuudha? Concentration of hydrogen ion dha jechuudha. Concentration of hydrogen ion. Concentration of hydrogen ion is equals to KW divided by concentration of hydroxide ion ta'a jechuudha. Hydroxide ion. So KW mee qabna 1 time 10 the power of negative 14 divided by 10 the power of negative 4 dhaatiin goona jechuudha kanam. Sana booda ni arganna jechuudha. Kun asirratti Auto concentration of hydroxide ion hin barbaadin jechuudha. Akkasumatti acidiidha moo beeziidha jennee murteessuun ni danda'ama. Asirratti kuni 1 time 10 the power of negative 7 kan jedhu kuni eenyu faana wal dorgomsiifna? Neutralii keessatti
concentration of hydroxide in meega ture. It is 1 time 10 the power of negative 7 ture neutral system keessatti jechuudha. So asirratti immoo inni kun maadha 1 time 10 the power of negative 4 dha kun. Inni kun maadha guddaadha. Kanaafiyyuu this one is what it is basic solution ta'a jechuudha inni kun basic solution ta'a jechuudha. Basic solution. Inni kun immoo acidic solution ta'a jechuudha. Acidic solution. Sababiin isaa maal 1 time 10 the power of negative 8 ni eenyu gadiidha 1 time 10 the power of negative 7 gadiidha waan ta'eef jechuudha. Sanaaf bifa kanaatiin barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Ofii keessanii check godhatu yoo isin garuu deemu comment section jalatti na barreessa irra deebisanii hojjedha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maadha calculate the concentration of OH ion in the solution which contains this iddoo kanatti jechuudha. So iddoo kanatti kan nu kenname maadha concentration of hydronium ion nu kennameera. Kan nuti barbaannu maadha concentration of hydroxide ion barbaanna jechuudha. So kuni akka kanaatti nu kennameera taanaan jechuudha. At 25 degree Celsius eekkatee beekuu qabna jechuudha akkasumatti jechuudha. Sanaafiyyuu KW keenya gaaf lakkoofsa lamarra jechuudha. KW keenya qixxeetaa meeqadha jechuudha. It is 1 time 10 the power of negative 14 molarity dha jechuudha. Negative 14 molarity. So erga kana beekneeti concentration of hydronium ion iddoo kanatti meeqatu nu kenname 2 time 10 the power of negative 5 molarity tu nu kenname. Asirratti gaa kan nuti barbaannu concentration of hydroxide ion dha jechuudha. Hydroxide ion is equals to maal ta'an immoo KW divided by concentration of hydronium ion dha jechuudha. So is equals to KW keenya meeqadha 1 time 10 the power of negative 14 molarity square kun molarity square qaba divided by 2 times 10 the power of negative 5 molarity ta'a jechuudha. So is equals to kuni tokko iddoo kanatti kuni 14 qaba. Tokko hiruu lama gaafa goonu 0.5 times 10 the power of kun immoo negative 14 dha. Kun innaa ol dabartu maal taati? Ida'uu taati miti negative 9 ta'a jechuudha. Kana jechuun 5 times 10 the power of negative 8 no negative 10 ta'a jechuudha. Negative 10. Kana fakkaataa jechuudha concentration of hydroxide ion gaafa barbaannu jechuudha. Inni kan biraani biirra kan jiru ofii keessan biirra kan jiru immoo laala concentration isaa maal wal qixa daanuu jira. Wal qixa taanaan is equals to 1 time 10 the power of negative 7 molarity ta'a jechuudha. Kuni beekama. Inni kan biraan siirra kan jiru maal jedha hydronium concentration of hydronium ion is equals to 10 times 10 the power of 2 times concentration of hydroxide ion dha kan nu kenname jechuudha asirratti. Kan nuti barbaadaa jirru maadha concentration of hydroxide ion dha. Iddoo kanatti ilaala. Kan nu kenname concentration of hydronium ion is equals to 10 square times concentration of what hydroxide ion dha nu jedha iddoo kanatti jechuudha. Sana booda kan nuti gaafatamne concentration of hydroxide ion dha. Concentration of hydroxide ion jechuun qixxeetaa maalidha? Maal beekna nuti? KW divided by concentration of hydronium ion dha. Akka ta'e beekna nuti jechuudha. Sana booda egaa asirratti concentration of hydroxide ion is equals to KW meeqa ta'uusaa beekna 1 time 10 the power of negative 14 akka ta'e beekna molarity scale divided by concentration of hydronium ion immoo meeqadha nuun jedheera 10 square times concentration of hydroxide ion. Hydroxide ion. Sana booda kana qaxxaamuraa baay'isnu. Kun inni itti na baay'eetu maal ta'a? 10 square times hydronium hydroxide ion concentration times concentration of hydroxide ion gaafa goonu concentration of hydroxide ion the whole square in ta'u qixxeeta 1 time 10 the power of negative 14 molarity square ta'a jechuudha. Sana booda hydroxide ion concentration is square is equals to 1 time 10 the power of negative 14 molarity square divided by 10 square ta'a jechuudha. 10 square. Sana booda asirratti karaa lachuu square utti yaalaa galchinu. Kana jechuun karaa kanas jechuudha akka kanatti. Sana booda hydroxide ion concentration isaa jechuudha is equals to square kun hin baddu gaafa square jala galu jechuudha. So kana gaafa square jalatti baasnu irra keessa 1 time 10 the power of negative 7 molarity ta'a divided by inni jala immoo 10 ta'a jechuudha. So is equals to maal ta'a jechuudha inni kuni 1 time 10 the power of negative 7 divided by 10. Kana jechuun 1 time 10 the power of negative 8 molarity ta'a jechuudha. 8 molarity ta'a jechuudha. Kuni concentration hydroxide ion keenyaati jechuudha. Hydroxide ion dha jechuudha. So bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedhe calculate the hydronium ion concentration in a solution
at a 25 degree Celsius nu jedhe at 25 degree Celsius KW keenya meeqa jechuudha 1 times 10 the power of negative 14 dha jechuudha. And has maalluun jedhe iddoo kanatti hydroxide ioniin concentration isaa jechuudha 6 times 10 the power of negative 2 molarity dha nu jedhe. Kun nuu kennameera. Sana booda hydronium ion concentration isa barbaadu sirrii rakkisu jechuudha akkuma ammaatti hojjenna waan ta'eef. Inni kan biraani at 40 degree Celsius amma digirii 40 irratti nu jedhe KW keenya maadha ni jijjiirama jechuudha. At 40 degree Celsius KW is what 2.92 times 10 the power of negative 14 dha nu jedhe iddoo kanatti jechuudha. Amma KW keenya jijjiirameera jechuudha. Calculate the concentration of hydrogen ion and what hydroxide ion of pure water nu jedhe pure water ida taanaan jechuudha pure water ida taanaani dirqama maal ta'a jenneera concentration of hydrogen ion is equals to concentration of hydroxide ion ida kuni beekamaadha pure ida taanaan yookaan immoo neutral solution ida taanaan jechuudha wantichi kanaaf iyyuu gaa iddoo kanatti kun lama wal qixa taanaan concentration of hydroxide ion hydrogen ion times concentration of hydroxide ion is equals to maal ta'a jechuudha KW ta'a jechuudha KW ni immoo meeqa dha iddoo kanatti it is 2.92 times 10 the power of negative 14 sana booda kuniif kun wal qixa datee tokko ta'a square goone yenna argannu jechuudha kana jechuun hydrogen ion concentration the whole square is equals to maal ta'a jechuudha 2.92 times 10 the power of negative 14 ta'a jechuudha. Sana booda square root jala galchine barbaadudha jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan maadha the pH scale jedha. The pH scale. pH scale kuni maalidha? It is the measure of hydronium ion content of the solution dha. Yookaan immoo hydronium ioniin hammamtu solution tokko keessa jira kan jedhudha jechuudha. Kan nutti agarsiisu pH jechuudha. Hydronium ioniin hammamtu solution wayii keessa jira jechuudha. It is also restated in terms of what the concentration of hydronium ion dhaatiin ibsamuu danda'a. pH ni gaafa define goonu pH is defined as the negative logarithm of what molar hydronium concentration dha. Kana jechuun pH jechuun gaafa barreessinu P ni small dha H ni immoo capital dha. Is equals to negative logarithm of hydronium ion goone barreessina jechuudha. Is equals to negative logarithm of hydrogen ion gochuu dandeenya. Kanuma nu kenna biratti jechuudha. Hydrogen ion is the hydronium ion is the same dha jechuudha. So iddoo kanatti pH jechuun it is measure of the hydronium ion content of a solution. Hydronium ion hammamtu achi keessa jira kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti negaatiivni kun maaliif as taa'e yoo jenne negaatiivni kun jechuudha. Logarithm of concentration of hydronium ion kuni xiqqaadha waan ta'eef yookaan immoo garmalitti xiqqaadha waan ta'eef jechuudha negaatiifa dhufa. pH kana pozitiifa taasisuudhaatiif jechuudha kan inni negaatiifa ta'e jechuudha. Inni kan biraan asirratti pH maaliif nu barbaachise maaliif concentration of hydronium ion yookaan immoo hydrogen ion dhaatiin maaliif hin ibsamne jechuu dandeessu. Concentration of hydronium ion kuni baay'ee xixiqqaadha. Barreessuudhaatiif namatti hin tolu jechuudha. Fakkeenyaatiif akkuma gara walitti ilaalaa ture neutral keessatti meeqa ture 1 times 10 the power of negative 7 hamma kana barreessuu jechuun wanti qaba jechuudha namatti hin tolu jechuudha kanaaf iyyuu kun pH dhaatiin gaafa barreessinu pH is equals to 7 qofadha jechuudha kan nuti barreessinu garuu asirratti kun concentration of hydronium ion is equals to 1 times 10 the power of negative 7 kanarra muti xiqqaa kan ta'e immoo jira kanaaf iyyuu salphaa miti jechuudha akkasitti barreessuun kanaaf iyyuu salphifnee barreessuudhaatiif pH yoo fayyadamne gaariidha kan jedhurraati dhufee jechuudha. pH gaafa define goonu it is the negative logarithm of what molar hydronium ion concentration. Molar gaafa jedhu molarity jechuudha salphaadhumatti. So pH is equals to negative logarithm of hydronium ion concentration is equals to negative logarithm of hydrogen ion concentration idha. Inni kan biraan pH ni unit hin qabu is has no units. pH has no unit. Unity hin qabu jechuudha. Unity hin qabu yookaan immoo unity ittiin ibsamu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf concentration unity isaa maal ture molarity ture. Garuu pH maala unity hin qabu jechuudha. Mee fakkeenyaatti naa ilaallu. If the concentration of hydronium ion is equals to 2 times 2.5 times 10 the power of negative 3 molarity. Calculate the pH jedhadhu kanatti jechuudha. So pH jechuun maal jechuu dandeenya? pH is equals to negative logarithm of concentration of hydronium ion ila. So concentration of hydronium ion must be 2.5 times 10 the power of negative 3 nu kenname jechuudha. So negative logarithm of concentration of 2.5 times 10 the power of negative 3 dha jechuudha.
Sana booda gaa asirratti kana kaalkuleetira fayyadamnee gaafa hojjennu jechuudha. Meeqa dhufa jechuudha? Positive 2.6 dhufa jechuudha. pH keenya positive 2.6 ta'a jechuudha. This is the pH. Inni kan biraani to determine the concentration of hydronium ion. Concentration hydronium ion barbaaduudhaatiif jechuudha. That corresponds to particular pH. pH wayitti kan wanti ta'ee jiru jechuudha. We do an inverse calculation. Kuni akka herrega keessatti beektan jechuudha. Herrega keessatti fakkeenyaatiif logarithm of a base b is equals to c ta'a yoo ta'e jechuudha. Logarithm of a base b is equals to c ta'a yoo ta'e asirratti kun logarithm of hydronium ion gaafa jedhe beesiin isaa akka 10 ta'e beekuu qabu. Base 10 dha. Maaliif jalatumaan barreessine waan ta'eef jechuudha. Base 10 dha. Logarithm. So iddoo kanatti logarithm of a base b is equals to c yoo ta'e asirratti a kan argachuudhaatiif jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Exponential form jiruu dandeenya jedhamte a is equals to what? b the power of c dha jedha. Asirratti illee buufuma kanaatiin jijjiirraa jira. So pH jechuun maal jechuu dandeenya? pH is equals to negative logarithm of hydrogen ion concentration dha jenneerra. So jalqaba irratti mee karaa lachuun negative haa ta'u. Kana jechuun negative pH is equals to logarithm of hydrogen ion concentration ta'e jechuudha. Kuni maal jenneerra? Base 10 dha jenneerra. Base 10 dha. Kanaaf iyyuu amma kuni laala. Kuni bifa kanaan qabanne asirratti ion keenya concentration of hydrogen ion dha. C immoo negative pH dha. B immoo 10 dha jechuudha. So concentration of hydrogen ion is equals to maal ta'a jechuudha? 10 the power of negative pH ta'a jechuudha. Kanammoo concentration of hydronium ion immoo bifa kanaatiin barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Asirratti okay, if pH is equals to iddoo kanatti kun capital ta'uu qaba. Small dha. Sirumaayuu gonkumaayuu barreeffamu. pH P ni small dha, H ni immoo capital dha. If pH is equals to 4.5 pH ni 4.5 yoo ta'e then calculate the concentration of hydronium ion. Asirratti pH jechuun maal jechuudha? Is equals to negative logarithm of concentration of hydronium ion dha jenneerra. Kana dura jechuudha. So asirratti gaa pH keenya meeqadha? 4.5 tu nu kenname. 4.5 is equals to negative logarithm of hydronium ion concentration. Sana booda gaa asirratti kana karaa lachuu negativaatiif gaafa jedhu negative 4.5 is equals to logarithm of concentration of hydronium ion ta'a jechuudha. Sana booda gaa asirratti kana kuni base 10 dha beektu. Sana booda concentration of hydronium ion is equals to maal ta'a jechuudha? 10 the power of negative 4.5 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin yoo keessan it is illogical dha yookaan bifa kanaatiin kaa'uun bada beekamaa miti jechuudha. So kana calculator keessa galchitanii jijjiirtu jechuudha. Kana gaafa calculator ta'etti jijjiirtanii meeqa dhufa? It is about 3.2 times 10 the power of negative 5 molarity dha jechuudha. Iddoo kanatti molarity jettanii akka barreessuun irraanfanne. Maaliif concentration unit isaa maala? Molarity dha waan ta'eef jechuudha. Molarity dha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraani the pH of a solution is measured by pH meter. pH kana akkamitti measure goona kan jedhudhaatiif pH meetiriidhaatiin safaruun ni danda'ama. Iddoo kanatti maal jedha? pH meter is a commonly used in the laboratory to determine what the pH of solution. Yoo fakkeenyaatiif bishaanii pH isaa meeqadha? 7dha. Bishaan 7dha. Sababiin isaa maal? Neutralidha waan ta'eef jechuudha. Hydrochloric acid immoo acididha waan ta'eef pH isaanii gara 1 2 ምናምን akkas ta'a jechuudha. Although many pH meters have scales marked what with the values from what? From 1 to 14. pH value kun jechuudha. Value isaa jechuudha. Tokkorraa kaaseetu haga eessattidha kan inni jiru? Haga 14ttidha. Haga 14ttidha. Yeroo baay'eedha kun kan inni akkas ta'u malee yeroo hunda kan lamaan gidduudha jechuu miti. Fakkeenyaatiif negative dhufuu danda'a, positive dhufuu danda'a, 14 ol dhufuu danda'a pH jechuudha. Garuu most of the time the pH is what ranges from what 1 to 14 da. pH values can in fact be less than 40 and greater than what 1. Kuni kitaaba keessa irratti xiqqoo ishee dogoggora qaba. Less than 1 and greater than 14 jedha waan ta'eef jechuudha. pH value ni less than 14 dha yookaan immoo 14 gadi dha. Akkasuma greater than 1 dha jechuudha pH value.
Garuu isaan kanaatti alatti ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaatti inni ilaalla kanaan gara gadiitti jechuudha. So pH maaltiin safarama? pH meetiriidhaatiin safarama jechuudha. Inni kan biraani akkuma isaa sila asiidii fi beezii jennee yookaan immoo niwutiraalii jennee concentration of hydrogen ioniidhaatii fi concentration of OH ion irratti akkuma laallee asirrattis immoo pH irrattis immoo akka kanaatti gargar qooduun ni danda'ama jechuudha. pH value decreases as the concentration of hydrogen ion increases. Concentration hydrogen ion gaafa dabalaa deemu jechuudha. Yookaan immoo gaafa guddachaa deemu concentration hydrogen ion jechuudha. Gaafa guddachaa deemu maal ta'a pH immoo decrease ta'a deema. pH immoo decrease ta'a deema jechuudha. Akkasuma immoo kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? The more the acidic solution ta'a deema jechuudha. Kana jechuun pH decrease ta'a, hydrogen ion immoo maal ta'a jira? Increase ta'a jechuudha. More acidic ta'a jira taanaan. The lower it is pH jechuudha karaa biraatiin. The more basic solution has, the higher it is pH. Acidic solution yoo ta'e jechuudha pH isaanii maal xiqqaadha. More basic solution yoo ta'e immoo jechuudha higher it is pH jechuudha. pH isaanii guddaa ta'a jechuudha. Inni kan biraan maadha? For neutral solution. Neutral solution dhaatiif yookaan immoo solutionoota hin baabsawaadhaaf jechuudha. pH isaanii meeqadha? Torbadha. pH isaanii torbadha jechuudha. Inni kan biraan acidic solution yoo ta'e pH isaanii meeqadha? Torbaa gadidha. Acidic solution yoo ta'ani pH isaanii torbaa gadidha jechuudha. Kana jechuun gara tokko fa'aa warri ta'e strongest acididha jechuudha. Warri immoo 6 tuqaa 5 tuqaa manaan akkas ta'an immoo maalidha jechuudha? Acidummaan isaanii jechuudha. Weak acididha jechuudha. Weak acididha jechuudha. Inni kan biraan basic solutioniin immoo jechuudha pH isaa torbaa olidha jechuudha. 14 yoo ta'e fakkeenyaatiif strongest baseidha jechuudha. Strongest baseidha jechuudha. Strongest baseidha jechuudha. So iddoo kanatti kana sirriitti qabadha. Asirratti hydrogen ioniin gaafa concentration isaa increase ta'u pH immoo maal taanne decrease ta'a jenna. pH immoo decrease ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaafa hydrogen ion concentration isaa decrease ta'u pH immoo maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Asirratti ilaala. Hydrogen ion concentration gaafa dabalaa deemu hammi asidummaa isaa maal ta'a isiniin jedheera kana dura. Hammi asidummaa isaa dabalaa deemanne. Kanaafiyyuu pH isaa maal ta'a? Hir'achaa deema. So the less the pH, it is the strongest acid, and the more the pH, the weakest acididha jechuudha. Inni kan biraanii the pH notation has been extended to another exponential quantities. Exponential quantity kan biraatti immoo jijjiiramuu danda'a. pH kun jechuudha. pOH wanti nuti immoo jira gaama. pH irratti maaltiin ibsaa turre? Mammaatti kan nuti ibsaa turre hydronium ion concentrationidha. Hydronium ion concentration. Kuni pH gaafa ibsuu barbaadudha. pOH jechuun immoo gaafa eenyu faana walitti qabata jechuudha. Inni kun immoo hydroxide ion concentration faana walitti qabata jechuudha. pOH scale is analogous to pH scale, can be devised using the negative logarithm of what? Hydroxide ion concentration of the solution. Asirratti immoo pOH jechuun immoo pOH is equals to what? This negative logarithm of hydroxide ion concentration dha jechuudha. Kun immoo maadha? pOH dha jechuudha. pOH dha jechuudha. Asirratti example laaluun akkasuma nu barbaachisan natti fakkaatu. pOH jechuudha. Inni kan biraan if we are given the pOH value of a solution and asked to calculate the concentration of hydroxide ion, we can take the antilog of the above equation. Kana jechuun kana inverse isaa hojjenna jechuudha salphaadhumatti. Inverse wanta kana. Kanaafiyyuu pOH jechuun maal jechuudha dheeraa? Is equals to the negative logarithm of concentration of hydroxide ion dha jenneera. Sana booda asirratti kuni base 10 dha miti. Kana karaa lachuu negativaati faayirra. Negative pOH is equals to logarithm of base 10 hydroxide ion. Kana akkas ta'a jechuudha. Sana booda kana exponential form itti gaafa jijjiirru maal ta'a jechuudha? Exponential form itti gaafa jijjiirru 10 the power of negative pOH is equals to concentration of hydroxide ion ta'a jechuudha. Hydroxide ion. Sana booda bifa kanaatiin calculate gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan asirratti akkuma pH ni gaafa dabalaa deemu hammi asidummaa isaa maal ta'a deemanne dadhabaa deemaa jenne miti. Asirratti immoo pOH gaafa dabalaa deemu jechuudha. pOH gaafa dabalaa deemu hammi beezummaa isaa
hir'achaa deemaa jechuudha ammas. Asirrattis egaa pOH kun jechuudha if it is less than 7 yoo ta'e pOH jechuudha then it is basic solution dha. Basic solution. Akkasuma immoo if the pOH is greater than 7 yoo ta'e it is acidic solution dha kun immoo jechuudha. Acidic solution. Inni kan biraan if pOH is equals to 7 yoo ta'e neutral solution dha. Neutral solution dha jechuudha. Asirratti pOH kuni akkuma acidii akkuma pH jechuudha 1 up to 14 ittidha. Tokkorraa kaasee haga 14 ittidha jechuudha. Haga 14 ittidha. Kanaafiyyuu laala asirratti pOH keenya jechuudha less than 7 yoo ta'e then it is basic solution dha jechuudha. Basic solution dha jechuudha. If it is greater than 7 yoo ta'e immoo it is acidic solution dha jechuudha. Akkasuma 7 yoo ta'e immoo maal dha jechuudha? It is neutral solution dha jechuudha. Neutral solution dha jechuudha. So kana bifa kanaatiin akkasiin laaltanan barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu the less the pOH is what? It is basic solution and the strongest base and the greater the pOH is what? The weakest base ta'a jechuudha. Inni kan biraani iddoo kanatti another useful expression can be derived by taking the negative logarithm of expressions written for 25 degrees Celsius. Introducing the simple pKw waan jedhamu jira amma asirratti immoo pKw is equals to this negative logarithm of what? Kw dha. Kw ni at 25 degrees Celsius irratti meeqa danneerra? This 1 time 10 the power of negative 14 dha jenneerra molar square. So pKw jechuun immoo maal jechuudha? This negative logarithm of what? Kw dha. Kw. Sana booda kuni asirratti this negative logarithm of Kw jechuun maal jechuu dandeenya? This 1 times 10 the power of negative 14 danneerra. So is equals to this 14 dha jechuudha. Kun negative logarithm of 1 times 10 the power of negative 14 gaafa fudhannu 14 ta'a jechuudha. Kana logarithm keessatti akka barattanitti jechuudha. Amma gaa asirratti kana pH fi pOH faana maaltu walitti fida jennee moo ilaallu asirratti. Now consider the ion product of water at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, the product of the ion, the concentration of the hydronium ion that is hydroxide ion, but by the megaton 1 times 10 the power of negative 14 tan. Kana jechuun Kw is equals to concentration of hydroxide ion times concentration of hydronium ion is equals to what? 1 times 10 the power of negative 14. Kuni maala? Kw dha. Kw jechuudha. So iddoo kanatti egaa kuni Kw erga ta'eeti jechuudha. Mee karaa lachuu logarithm isaa fudhanna. Karaa lachuu jechuudha. Isa kanaa fi isa kana qofaa wal qixxeessine jechuudha. So logarithm of hydroxide ion concentration times hydronium ion concentration is equals to logarithm of 1 times negative 14 akka kanatti jechuudha. Sana booda karaa lachuu negaatifaatiin abaayisu. Negaatifaatiin jechuudha. Negaatifaatiin abaayisu. Sana booda iddoo kanatti kuni seera logaritmii keessatti jechuudha. Fakkeenyaatiif logarithm of A times B yoo nuun jedhe jechuudha. Qixxeetaa maal taa'edha? Logarithm of A base iddoo kanatti kun base 10 dha. Base 10 plus logarithm of B base 10 gochuu dandeenyaadha. Miti kanaaf yoo asirratti kuni negaativa kana alatti baafanne jechuudha. Kana maal gochuu dandeenya jechuudha? Logarithm of concentration of hydroxide ion plus logarithm of concentration of hydronium ion goone gargar qooduun ni danda'ama jechuudha. Is equals to negative logarithm of 1 times 10 the power of negative 40 jechuun karaa biraatiin 14 jechuudha. So iddoo kanatti gaalaadha kun. Negative times logarithm of concentration of hydroxide ion. Negative times logarithm of concentration of hydroxide ion minus logarithm of concentration of hydronium ion is equals to what? 14 ta'e jechuudha. Kun immoo asitti egaa negative logarithm of hydroxide ion jechuun maal jechuu dandeenya? pOH jechuu dandeenya. Sana inni kan biraa iddoo kanatti negative logarithm of hydronium ion jechuun maal jechuu dandeenya? pH dandeenya jechuudha. Sanaafiyyuu pH. Iddoo kanatti kana maaliif pilaasii gootee jettanii kuni negative isaa fudhatee jechuudha. Kan inni pH ta'e jechuudha. Sana booda qixxeeta 14 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu pH fi pOH walitti da'ame meeqa ta'uu qaba jechuudha? 14 ta'uu qaba jechuudha. 14.
Thus, in general, the sum of the pH and the pOH values must be what equal to pKw dha jechuudha. pKw jechuun maal jechuudha isiniin jedhee iddoo kanatti this 14 dha jechuudha. 14 dha iddoo kanatti iddoo kanatti akkan kaasee jechuudha iddoo kanatti. pKw ni 14 dha jechuudha. Kanaafiyyuu pH fi pOH walitti da'ame jechuudha. Meeqa ta'uu qaba? 14. That is equals to what? pKw. pKw. Asirratti p ni small dha. Capital da W ni small da jechuudha. This equation provides us with another way to express the relationship between what hydrogen ion and what concentration of the hydroxide ion kanuti ibsinuudhaati fi nu fayyada jechuudha. Kana inni kan biraan example 1.4 keessatti tolaalee jechuudha. The pH and the pOH of juice of solution in which this is blank dha. Calculate kanuti goonu jechuudha. pH dha fi pOH isa jechuudha. Asirratti kan nu kenname maadha concentration of hydronium ion dha. Concentration of hydronium. Concentration of hydronium ion ni nu kenname taanaan jechuudha. Kan nuti calculate gochuu dandeenyu jechuudha. pH dha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? pH jechuun maal jenneerra? pH jechuun it is the negative logarithm of hydronium ion dha waan ta'eef jechuudha. Eerra kan jiru pH is equals to negative logarithm of what? Hydronium ion concentration. Is equals to negative logarithm of what? 5 times 10 the power of negative 3. Is equals to maal ta'a jechuudha. Kana gaafa logarithm isa barbaannu jechuudha. It is about 2.3 dhufaa jechuudha. 2.3 pH isa jechuudha. pH isa adda kan arganne booda pOH argachuudhaatiif immoo maal goona? pH plus pOH jechuun maal jechuudha irra 14 ta'a jenneerra. Kan wal nyaatinsa kamiyyuu jechuudha. Waan barbaade haa ta'uti. Sana booda egaa kuni pH isa meeqadha? 2.3 plus pOH is equals to what? 14. Kana jechuun pOH is equals to maal ta'a jechuudha? 14 hir'isu 2.3. Qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? It is about 11.7 ta'a jechuudha. pOH in keenya immoo. pOH in keenya immoo jechuudha. Inni kan biraani biirra kan jiru ilaala iddoo kanatti. Calculate the concentration of hydronium ion and what hydroxide ion. Concentration isaanii akkanuti calculate goonu fida jechuudha asirratti kan nuti gaafatamne. Of human blood pH isaa meeqa nuun jedhe human blood ni 7.4 dha jechuudha. Human blood ni pH keenya 7.4 dha jechuudha. So pH is equals to 7.4 yoo ta'e amma asirratti kan nu kenname maadha? pH dha. pH nu kenname taanaani kan nuti calculate gochuu dandeenyu jalqaba irratti maal jechuudha? Hydrogen ion concentration dha jechuudha. Hydrogen ion concentration yookaan immoo hydronium ion concentration jechuudha. Is equals to concentration of hydronium ion. Is equals to kana maal goona jechuudha. It is 10 the power of negative pH dha jennee ramtira sila jechuudha. Iddoo kanatti gaafa ibsinu gaafa pH gaafa concentration wal tokko barbaanna jechuudha. Is equals to 10 the power of negative pH dha jennee jechuudha. Kana logarithm isa inverse isa gaafa barbaannu jechuudha. So iddoo kanatti gaa concentration of hydrogen ion is equals to maal ta'a jechuudha 10 the power of negative 7.4 ta'a jechuudha. Kun immoo qixxeetaa meeqa dhufaa? It is 4 times 10 the power of negative 8 molarity sawara kana dhufaa jechuudha inni kun immoo jechuudha. Inni kan biraani maal barbaadinu jedhee iddoo kanatti the concentration of hydroxide ion. Concentration of hydroxide ion jechuun nuti maal beekna? Concentration of hydroxide ion is equals to 10 the power of negative pOH jechuudha karaa biraati. Akkuma tasilaa isinii barreesse jechuudha. Asirratti immoo gaa maal qabna? pH qabna. pH plus pOH jechuun immoo maal jechuudha? It is 14 jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti pOH jechuun maal ta'a jechuudha? 14 hir'isu pH. pH immoo meeqadha? 7.4 dha jechuudha. Kun lamaan immoo gaafa walirraatii hir'atu 6.6 dha jechuudha. So amma gaa concentration of hydroxide ion gaafa barbaadnu jechuudha 10 the power of negative 6.6 goona jechuudha. Kun immoo qixxeetaa meeqa dhufa jechuudha? It is about 2.51 times 10 the power of negative 7 molarity ta'a jechuudha. Molarity ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraaf inni dhuma irratti nuti ilaallu jechuudha. Exercise 1.6 dha. 1.6. Asirratti maadha? A solution by dissolving an anti-acid tablet has pH of 9.18 at 25 degrees Celsius.
Asirratti kuni pH isaa meeqa nuun jedhe 9.18 dhaan nuun jedhe at 25 degree Celsius. At 25 degree Celsius jechuun KW keenya meeqadha jechuudha karaa biraatiin 1 time 10 the power of negative 14 dha jechuudha molar scale. Kana kan nu kenname jechuudha. Sana booda maal calculate goona amma nuti hydrogen ion concentration calculate goota. Hydroxide ion concentration calculate goona. pOH calculate goona jechuudha isaan kana sadan. Inni kun asirratti gaaffii kan biraadha. Kun gaaffii lakkoofsa lammaffaadha malee walitti jira miti. Dogoggora kitaabichaati malee jechuudha. So iddoo kanatti gaaffii lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru kana gaafa barbaannu jechuudha. pH nu kennameera. pH is equals to 9.8 dha. So asirratti jalqabarratti maal barbaadnu jedhee hydrogen ion concentration barbaadnu jedhee. Hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration gaafa barbaannu maal jenneerra is equals to hydrogen ion concentration is equals to malta is 10 the power of negative pH ta'a jechuudha. Is equals to 10 the power of negative 9.18 ta'a jechuudha. Is equals to kana jechuun 6.607 times 10 the power of negative 10 molarity ta'a jechuudha kun asirratti. Gaafa calculate goonu jechuudha. Inni kan biraan asirratti maal barbaadinu jedheera concentration of hydroxide ion barbaadinu jedheera. And pOH. Jalqabarratti concentration of hydroxide barbaanna yoo jenne maal fayyadamuu dandeenya? KW is equals to concentration of hydroxide ion times concentration of hydrogen ion ta'uu danda'a. Is equals to 1 times 10 the power of negative 14 goone jechuudha. Asirratti concentration of hydrogen ion qabna. Concentration of hydroxide ion akka kanatti barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Yookaan immoo lakki yoo jenna ta'e immoo jechuudha. Jalqabarratti pOH barbaanni. pOH jechuun pOH plus pH ni qixxeetaa maa qalanneera 14 dhaanneera. So pOH keenya qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha asirratti 14 hir'isu 9.18 jechuudha. Kana jechuun immoo meeqa dhufti? It is about 4.82 waan akkasii jechuudha. 82 dhufaa jechuudha. Sana booda erga kana argannee booda pH keenya kana adda argannee booda jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Concentration of hydroxide ion barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Is equals to 10 the power of negative pOH ta'a jechuudha. Kun immoo 10 the power of negative 4.82 taati jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha. Walumaa galatti it is about 1.51 times 10 the power of negative 5 ta'a jechuudha. Negative 5 ta'a jechuudha. Sana booda kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Barbaanne iddoo kanatti hydroxide ion kana concentration isaa akka kanaatis fiduu dandeenya jechuudha. Maaliif hydrogen ion concentration iddoo kanatti qabna waan ta'eef. Inni kan biraanii asirratti wanti isin check gochuu qabdan jechuudha. Concentration of hydroxide ion isin asitti argattan kunii fi concentration of hydrogen ion asitti argattan kun walitti baay'atee maal ta'uu qaba? 1 times 10 the power of negative 14 ta'uu irra jiraata jechuudha. Irra jiraata jechuudha. Kana akkaataa kanatti yoo ilaalle lakkoofsa lammaffaarra kan jiru kana maal ilaallu? Asirratti maal jedha? A solution is prepared by diluting nitric acid to 2 molarity jedhe asirratti 0.3 molarity and 0.006 molarity nitric acid at 25 degrees Celsius. Calculate the hydrogen ion concentration, the OH concentration, pH and the pOH nuun jedhe asirratti jechuudha. Maal barbaadi nuun jedhe concentration of hydrogen ion OH ion daafi pH, pOH akkanatti barbaannu jechuudha. Of the three solutions, solution sadan isaati jechuudha. Tokko kanadha, tokko immoo kana, tokko immoo kana jechuudha. Concentration isaa kana ta'u. Kanaaf iyyuu asirratti concentration of kanaan jechuudha yookaan immoo nitric acid ni qixxeetaa 2 gaafa ta'u 2.0 molarity ta'e concentration isaa jechuudha. For 2 molarity of nitric acid. Gaafa sana asirratti nitric acidiin kun akkuma isin beektan it is strong acididha. Strong acididha jechuudha. Gaafa dissociate ta'u completedha jechuudha. Kan inni dissociate ta'u gareenyitti gara hydronium ioniidhaatii fi nitrous aciditti jechuudha. Kanaaf iyyuu concentration of hydronium ioniin yookaan immoo hydrogen ioniin jechuudha. Concentration of hydrogen ioniin qixxeetaa 2 molarity ta'a. Sababiin isaa maal ta'e? This is a complete dissociation idha waan ta'eef yookaan immoo completely maal ta'a? Ionizable ta'a waan ta'eef jechuudha. So bifa kanaa ta'a jechuudha. Inni kan biraan asirratti concentration of hydroxide ion barbaadinu jedhe pOH ion idda barbaadne booda barbaadnu. Inni kan biraan pH akka nuti barbaadnu gaafate iddoo kanatti pH jechuun maal jechuu dandeenya? It is negative logarithm of what? Concentration of
hydrogen ion is equals to negative logarithm of what? Negative logarithm of 2. Negative logarithm of 2. Negative logarithm of 2 jechuun immoo egaa logaritimiin 2 kuni 0.3 akkas wanta ta'e dhufa. Kanaaf iyyuu negaatifaatiin gaafa baay'isnu negative 0.3 ta'a jechuudha. Negative 0.3. Amma gaddoo kanatti pH no tokkoo fi 14 gidduudha. Akkamittiin asitti pH 0 negative 0.3 dhufuu danda'a jettanii of gaafachuu dandeessu. Yeroo concentrationin hydrogen ion is greater than 1 gaafa ta'u yookaan immoo tokko ol gaafa ta'u jechuudha negative dhufuu danda'a. If the concentration of hydrogen ion is greater than 1, then the pH becomes what? 1. This is negative ta'a jechuudha. Negative ta'a jechuudha. Iddoo kanatti concentration of hydrogen ion greater than 1 taanaani, then pH is what? Less than 0 dha yookaan immoo less than 1 dha jechuudha. Salphaadhumatti less than 1. Kanaaf iyyuu waanuma akkasumadha sin wanti hin jedhina jechuu barbaadan dogoggoran hojjedhu yookaan immoo maaliif positive hin dhufne akka hin jenne jechuudha. So pH isaa kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan egaa pOH keenya immoo maal ta'a jechuudha. pOH is equals to maalanni pOH plus pH qixxeetaa maal ta'a inni irra kana dura 14 ta'aniira. Kanaaf iyyuu pOH is equals to maal ta'a jechuudha. 14 kun immoo gaafa achi darbu maal ta'a jechuudha. pH ta'a jechuudha. Sana booda gaa asirratti ilaala 14 hir'isuu of minus 0.3 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu meeqa ta'e jechuudha. 14 tuqa 3 ta'a jechuudha. pOH keenya immoo jechuudha. Inni kan biraanii maal ta'a akka nuti barbaannu walitti fida hydroxide ion concentration jechuudha. Hydroxide concentration yoo maal ta'a jechuudha. 10 the power of negative pOH ta'a jechuudha. Is equals to maal jechuudha 10 the power of negative 14.3 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin calculate gootanii iddoo kanatti deebisaa sadhuma kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii utama immoo 0.3 ta'e concentration isaa hydrogen ion kun jechuudha 0.3 ta'a. 0.3 concentration of hydrogen ion jechuudha. Why? Because this is a strong acid waan ta'eef jechuudha. Strong acid immoo gaafa ta'u it is completely ionizable ta'a waan ta'eef concentration of the hydrogen ion yookaan immoo hydronium ion is equals to what? The concentration of the initial given acid ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu kanadha. Inni kan biraan pH isaa gaafa barbaannu pH is equals to negative logarithm of 0.3 ta'a jechuudha. Kana scientific calculator fayyadamtanii gashitanii baasuudha jechuudha. Inni kan biraanii pOH immoo gaafa barbaannu jechuudha. pOH is equals to 14 minus logarithm of 0.3 ta'a jechuudha. Yookaan immoo pH isa iddoo kanatti arganne is equals to 14 minus pH goone arganna jechuudha iddoo kanatti arganne. Sana booda concentration of hydroxide ion immoo gaafa barbaannu jechuudha is equals to maal ta'a jechuudha. 10 the power of negative pOH goone arganna jechuudha. Kana bifa kanaatiin yoo laaltanii gaariidha jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo measures of the strengths of acids and bases in aqueous solution kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hagasitti galatooma nagaatti viidiyoo keenya subscribe share gochuudhaatiin hiriyoottan keessan biraatiin ga'aan isin jedha galatooma nagaatti.